Harka daawwattoota keenyaa nageenyi keenya lafa jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa oduu isinitti himna. Baankiin daldala Itoophiyaa fi baankiin Wagaagan hayyama baankii investimentii argachuun Itoophiyaatti ka jalqabaa ta'an. Abbaan taayitaa gabaa kaapitaala Itoophiyaatti tajaajila baankii investimentii isa jalqabaa har'a bitootessa gaafa 21/2025 eegalchiise. Kanaanis baankiin daldala Itoophiyaa fi Wagaagan dhaabbilee jalqabaa Itoophiyaa keessatti hayyama baankii investimentii argatan ta'aniiru. Dabalata waldaa aksiyoona Itiyoo Fidaalitii Securities akkasumas dhaabbata tajaajila gorsaa investimentii HST fi dhaabbata Ikuziin jedhaman gorsitoota investimentii gabaa kaapitaalaa ta'uun hayyama argataniiru. Kanaan dura gabaan kaapitaala Itoophiyaa dhaabbilee tajaajila hayyamaa qaban 4 qofaan kan daangeffame yoo ta'u hundi isaanii gorsitoota investimentii turan. Baankonni investimentii fi gorsitoota investimentii har'a hayyama argatan dabalatee walumaa galatti Itoophiyaa keessatti lakkoofsi dhaabbilee tajaajila gabaa kaapitaalaa kennan 9 ga'eera. Baankonni investimentii kunneen baankota daldalaarraa adda kata'anii fi irra deebiin kan of gurmeessa yoo ta'u gorsaa investimentii fi hojiin kaapitaalaa biroo irratti kan hirmaatan ta'utu dhaga'ame. Bulchiinsa magaalaa Roobeetti balaa tiraafikaa guyyaa kaleessaa qaqqabeen lubbuun namoota 5 darbuun dhaga'ame. Konkolaataa deddeebisa uummataa aanaa Sinaanaa gandaa Hiisuurraa imaltoota fe'ee gara magaalaa Roobee deemaa turetti konkolaataa fe'umsaa Siinootiraakii jedhamu magaalaa Roobeerraa gara aanaa Gooroo imalaa tureen walitti bu'uun balaa mudateen lubbuun namoota 5 yoo darbu namoota 23 irra immoo miidhaan qaamaa cimaa fi salphaan dhaqqabuun dhaga'ameera. Balaan sun kutaa magaalaa Dooshee Walashee ganda handhuura Roobee iddoo addaa naannoo Harnaa jedhamutti mudachuudha kan dhaga'ame. Namoonni yeroo waraana naannoo Tigraayitti adeemsifamaa ture irraa lubbuun hafan Jarmanitti hooggantoota mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa irratti himannaa yakka waraanaa dhiyeessan. Namoonni waraana Tigraay keessatti gaggeeffamaa tureen miidhamanii lubbuun hafan 8 abbaa alangaa mootummaa federaalaa Jarmanitti himannaa yakkaa dhiyeessaniiru. Himannaa kanaan qondaalonni mootummaa fi waraanaa Itoophiyaa fi akkasumas Eertiraa 12 yakka waraanaa fi yakka namoomaa raawwachuun himatamaniiru. Himanni kun dhaabbata tarkaanfii seera addunyaa akkasumas giddugala heera mootummaa fi mirgoota namoomaa Awurooppaatiin qophaa'e. Kunis qajeelfama aangoo mana murtii idil addunyaa Jarman yakkoota idil addunyaa biyya alaa keessatti raawwataman akka himatan kan hayyamuutiinidha. Kan inni dhiyaate himannaa kana kan dhiyeessan hojjetaa gargaarsa namoomaa duraanii fi qondaala bulchiinsaa yeroo duraanii dabalatee namoota 8 ta'uu tarkaanfiin seera addunyaa Law jedhamu ibseera. Himattoonni kunniin akkuma namoota 100,000 lakkaawamanii biroo miidhaa saalaa seeraan ala hidhamuu dararaa fi beela kan isaan mudate si'a ta'u haga ammaattis haqa akkan arganne dhorkamaniiru jedha. Himattoonni tokko yeroo ammaa Jarman keessa kan jiraatan yoo ta'u abbaan alangaa mootummaa federaalaa Jarmanii yakkoota kana irratti qorannoo akka gaggeessu gaafachuu isaan ibsameera. Akka dhaabbanni tarkaanfii seera addunyaa jedhutti waraanni Tigraay sadaasa bara 2020 eegale dirqamaan balleessuu ugguraa gargaarsa namoomaa ajjeechaa miidhaa saalaa dararaa fi hidhaa seeraan alaa dabalatee gochoota ammeenyaa kan irratti raawwataman ta'uutu ibsame. Himannaan baname sun akka jedhutti sarbaminsii fi miidhaan baay'inaan humnoota waraanaa Itoophiyaa fi Eertiraa akkasumas hidhattoota faannoo mootummaa Itoophiyaa yeroo sana waliin michuu turaniin lammiilee nagaa Tigraay irratti raawwatameera jedha. Haa ta'u malee dhaabbatichi qaamonni waldhabdee kana keessatti hirmaatan biroo fi namoonni nagaa saba biroo irraas miidhamuu kaaseera. Dhaabbatichi madda bal'inaan wabii ta'eeruun namoonni waraana sanaan lubbuu dhaban lakkoofsaan namoota 300,000 haga 800,000 gidduutti tilmaameera. Daarektarri olaanaa dhaabbatichaa Antooniyoo Muulveey akka ibsanitti Itoophiyaa keessatti hammeenyi raawwatame sadarkaa gara jabummaa mul'ateen beekneen akka ta'ee fi waraanni erga xumuramee boodallee miidhamtoonni kanneen yakka irratti raawwatan seeraan yeroo gaafataman arguu hin dandeenye jedhan. Himannaan kunis adeemsa haqaa barbaaduuf godhamu keessatti tarkaanfii barbaachisaa ta'uu himaniiru. Komishiniin ogeessota mirga namoomaa idil addunyaa Itoophiyaatti bara 2021 keessa dhiittaa mirga namoomaa yeroo waraana Tigraayitti raawwatame qorachuuf hundeeffame ragaalee yakkoota waraanaa fi yakkoota namoomaa raawwataman kaasuun tarkaanfii seera idil addunyaa akka fudhatamu gaafate ture. Komishinichi onkoloolessa bara 2023 aangoo isaa osoo hin xumuramiin dura Tigraay keessatti daguggaa sanyii namoota irratti raawwatamuu isaa murteessuuf qorannoon dabalataa akka gaggeeffamu gaafateera.
Bitootessa bara 2023 keessa Ameerikaan yakka namoomaa fi yakka waraanaa naannoo Tigraay keessatti akka raawwatamu ibsitee turte. Dhimma kanaan wal qabatee gama mootummaa Itoophiyaas ta'e kan Eertiraarraa oduun kun qophaa'etti wanti jedhamee dhaga'amne. Mooraa baqattoota Itoophiyaa Sudaan keessaa irratti ibiddi ka'ee miidhaa geessiseera. Kamisa kaleessaa waaree booda Sudaan keessatti mooraa baqattoota Itoophiyaa keessa jiran abiddaan qabateera. Gama baha Sudaan keessa ka jiru mooraa baqattoota Umraa Quubaa jedhamu keessatti abiddi suni kan ka'ee namaa fi qabeenya irratti balaa kan geessise. Balaa sanaatiin mucaan waggaa 6 tokko battalumatti wayitaduu kan waggaa 2 tokko immoo madaahee mana yaalaa seeneera. Manni jireenyaa fi qabeenya hedduutu barbadaa'e. Mooraa Umraa Quubaa sana keessa kan qubatan lammiileen Itoophiyaa yeroo lola Tigraay keessa sana baqatan kan keessa qubatanidha. Mooraa fi namoonni keessa qubatan suni Komishinii Olaanoo Baqattoota Addunyaa biratti beekamtii kan qabu. Abiddi suni akkamittii fi eenyuutiin akka ka'e dhaabbatichas ta'e kan biraan waan jedhan dhaga'amne. Mooraan baqattootaa suni erga bara 2023 lola Sudaan keessa jiruutiin gama lamaanirraa miidhaan irra gahaa ture. Ameerikaan jaarmiyaa gargaarsaa ishee cufnaan gargaarsi namoomaa isaaniif kennamaa ture irraa dhaabbannaan baqattoonni sun haala hamtuu keessa jiru. Waraanni raayyaa ittisa biyyaa Sudaan masaraa pirezidaantii biyyattii deebisee to'ate. Maddi oduu France 24 jedhamu akka baasetti taanaan raayyaan ittisa biyyaa Sudaan masaraa pirezidaantii Kaartuum kan humna addaa biyyattiin humnaan qabatanii turan irratti waraana banee deebisee fudhachuu gabaaseera. Eebila bara 2023 yeroo humni addaa biyyattii masaraa mootummaa fi naannawaa magaalaa guddoo qabatee ture humnoonni waraanaa Sudaan ji'oota darban keessa naannaa kana qabachuuf waraana cimaa taasisaa turan. Kun ammoo wal waraansa waggoota lamaaf biyyattii diigaa jiru keessatti tarkaanfii murteessaa ta'uu eere gabaasni kun. Jalqaba bara kanaatti mootummaa hundeeffachuuf kan jalqabe humni addaa biyyattii kutaalee Kaartuumii fi ollaa Omdurmaan akkasumas Sudaan dhiyaa keessatti wal waraansi adeemaa tureera. Amma waraanni raayyaa ittisa biyyaa Sudaan magaalaa guddoo kana fudhachuun waraanni sun giddugala Sudaan guutummaatti dhuunfachuuf sochii taasisaa jira. Mariin nagaa garee kana lamaan gidduutti akka taasifamuuf tattaaffiin godhame tokkollee kan dhugoomnedha kan dhaga'ame. Kibxata darbe naannoo masaraa mootummaatti lolli cimaa kan ture yoo ta'u dhoo'insi dhaga'amee haleellaan qilleensarraan waraanni giddugala Kaartuum irratti xiyyeeffate jechuun namoonni ijaan arganii fi maddeen waraanaa Rooyitersitti himaniiru. Waraanni sun rakkoo namoomaa addunyaa isa guddaa fideera jechuun dhaabbanni biyyoota gamtoomanii yoo ibsu humni addaa biyyattii fi raayyaan ittisa biyyaa Sudaan dhiittaa mirga namoomaa raawwataniiru jedhaman kanaan ni shakkamu. Kan daawwattoota keenyaa oduu har'aaf jenne kanumaan goolabnaa turtii gaarii isiniin jenna.